بونيين أناف حرامي فراتيات حلال بونيين أناف حرامي فراتيات حلال أناف حرامي فراتيات حلال سدت شيء ختن جرا نخان شيء أبوي جروان تيفي أكا أسبود شيء هنتونه مقارب بجوداتين اسم قبر ليسا هاجيراتو بلتي تساناني ليسا لما فادا أنا كنا متوقعتي قدشة إنجد ومن خيانات تبعت سسنت والله كما واحد دولي خاصة ولا جرا واحد دولي راتي تيتو وهاسو تاني كونكا أبان إلى همزة هاجي جلين أسجل جيراني هندي ور إلمان إجولين هاررجي أنا بليس قيسان جنا أسبودا أكا يا إلين واتك اللي إسنتهم قدن إنتلان فود لا لديتن جرا إنتلان فود أرجع ديتن جرا أفان كيان إرات هاسو سيفر ديتن جرا أفان كيان إرات مرات ديتن جرا إنتلان نجيا إنتلا سوشيال ميديا تيرلي أكا همباني إنتلا ميديا تنرت اللي أكا همباني إنتلا نافس نتاتي جديتن أني نما ديونيتي أني برسيسا ديونيتي الربو دللي دوغونغور خيالي أكا ربين اللي ناف اللي إيسو أكا هررجي نخا ميو أبو ستنجرا أكا ميو تنالي مكاين دويني دامس إسنت دام مدى من بوينا اللي نان اللي هنجينا غوچا إسنتي تبتن سنتو تنهب إن اللي مال اللي غوچا اللي نان جنا أنا أبوليس خيسن ميت أميتن جرا أكنا متوقودي جالا خيست ميت أميتن جرا أنا هررجي قفن هررجي أكا إنتلان أما لالدتنا إنتلان أما لالدتنا أكن أمان تنتي نخاغو غدد أكا أمان تنتي فود أكا بوليس خيسن أكا بوليس خيسن ديتي أكا حميلة تيجنا إيدن قفن سنت دامات أبوليتي تيجنا نخا يشيرا بوسة جرا واحد دولين دبرسني واحد دولين خيسباني أكا أرباني اللي هنتوني همزة هاجيفان هندي خيسن اللي أكا أمان خيني هندي أكا رانا راد أبتا ميو سن اللي أكا هنتوني درانو سببرات توماتية تورتي وان تيبي أكا واتك اللي إش اللي هنتوني إسنين جيتشو أرباديتي نخان شيرا سدت الرابوسة جرا والله إني خايشي رابو ستنجر والله أقسم والله إسني بين كخدا نخاي روسا ديهم قدرو بوسيتنجرا نخايشي بوسيتنجرا أمو أكن نتين تتبعني جافا مراد أبلي سخيسني ديمادا أنا ولي أجندة توكل إسني تهم قدرو برهم سخيافي برنوتا في أوفا دبرتمان لا لدتنا انتلا خبجا انتلا نامسا أكا نجنار أبتني أكا أنومت فوتهم قفن إسنت دامت هررجيتي هررجي علماء يدودا قلبي نتيج تبين شيكن يدودا تيتو صدركا أني دوغونغورن تانين جيتشن تانين kabaja isaan biraa dhabe sheekan duraan isaan jala guddadhe ulamaa'ii duraan isaan jala guddadhe ijaan taane nalaalanii wanti ta'eefi niqaa obboleettii keenyatillee irraa buusetan jira akka namni tokkolleen ishee hin xubne naaf haraamii hiriyaatiyyaa halaalii naaf haraamii hiriyaatiyyaa halaalii naaf haraamii hiriyaatiyyaa halaalii buusetan jira niqaa sadaditti akka namni tokkolleen obboleettii teessan tana ijaan hin arrabsine baga sihii jettanillee akka hin arrabsine akka ishillee hamilee ishillee akka eeydan akka ishillee hin arrabsine isinin jechuu barbaadee jamanumaanu isinin jedha ulfaadhaa jaalatoomaa dhiifaman isin gaafadhaa hunda keessan dhiifama harargeetii irra deebi'e dhiifaman isin gaafadhaa garuu wanni natti dhagamte niqa
nikaa amma buusu kanaati erga nikaa amma buuse maali boochalleedhaan jettanii irrattillee taphattanii dubbiin nikaadhaa kun erga jala hafe naabillee walitti illee hin deemtu jedhee irraa baheetan jira waan ta'eef akkana jenna akka ammaan tana tabiraa fuudhee qalbii xiyya tana rahaa as gabbeessutti akkana jira dhaabbattoon qoban isinitti dhaammadhaa irraa baheetan jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleettii teessan tanin amma nikaa ishii buusatan akka hin xuyne akka hin narrabsine isinin jechuu barbaadeeti kabajadhaa isinin jechuu barbaada. Ani immoo dubartii biraa laalladheen jira akka anatti fuutan Harargee tiyya dhiifama isin gaafadhaa cufa ummata kiyya ijoolleen teenyaa hundi keessanuu dhiifaman isin gaafadhaa. Akkasuma namoonni isheen dheengadda jechaanillee isin xullee akka dhiifamallee gootaniif naaf ishii walii ganaa adda baanee jirra. Nagayatti umrii rabbiin ishii rabbi ishitti haa ta'u rabbi kanatti illee hayyee jettanillee rabbiin nagaa ishitti haa ta'u rabbiin bakka ishiin jirtutti rabbi ishii haa tittisu amtu rabbi irra haa qabu hiree ishiidha rabbi haa bareechu dhiira ishii miidhu miti dhiira ishii jabeeffatu rabbitti haa qabu jeetan du'aayii godhaa fi waa meeqa jechiin taanillee rabbii kiyyaanillee akka walillee nan dhabsiifne imba yaa dhiifama naa taadha wallahi gara onneen tiyya Harargee tiyya na miidhamaa jijjiirti dhiifama narraa taadha imba yaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu isinin jaa. Harargee dhiifama lukkeetin isin gaafa Harargee tiyya dhiifama ummata kiyya dhiifama ani ilma keessanii dhiifama ji'a ramadaanaa kanaatu itti as deemaa jira adara akkan ji'a ramadaanaa kanallee qalbii takkaan soomaru Harargee tiyya dhiifama ulamaayin tiyya dhiifama sheekkan kiyya dhiifama Harargee tiyya dhiifama ulamaayin tiyya dhiifama haadha fi abbaan kiyyas dhiifama obboleessi kiyyas dhiifama obboleeyyan kiyyalleen dhiifama isin gaafadha. Ganaa ani ilmi keessan akka amma dura akka hojii isin irraa beeytan sanitti deebi'a. Intala naamusaa, intala adabaa, intala hayaa qabdu, intala waan hinan je'uullee dhageessu laalladheetan jira Harargee tiyya. Kunoo irraa xumuradheetan jira irraa dubbifadhe. Kanaaf Harargee tiyya akka dhiifama naa gootan akka ammaan tana manguddollee argijadhee ammaan tanatti fuudhutti Hamzaa Hajii falleen gama namaanuu akka qal'ina jajjabeessan abdii isinitti dhaammadha. Gama kaaniin ijoolleen tiyya sababaa naa fi booniyyee kana jidduutti waa meeqa obsaan obboleessa keenya Khadiir Miikaa'el irraa kaasee barattoota Markaz Abdallaa ilma Umarilleen duraanus hanga ustaazni keenya hanga jaartii yookiin ibbiraan ga'utti tasgabbii hin danda'u barsiisullee hin danda'u jejanii. Am isinitti nima dubartiif boosanii naan isinitti taphatti wallaahi billaahi isinitti taphatti boosisu dubartiif boo'uun qabdan boosisuu qabdu malee. Kana jechuun maal jechuudha beektaa dhaggeeffadhu jaalalan kenninii jechuu miti obboleessa kiyya na hubadhu in jaallatinaa jechuu miti abiibii koo kana qofa na dhaggeeffadhu xumureera. Waan in kana jedheefi yoo isin galee yoo dubartii majala lush jedhanii wanni jedhanii namarra ba'u si galee yoo ati garuu kostar serious yeroo duttu fanaa gadhee raggaxxee loluu qabda yeroo loltu raggaxxee si galee waan barbaachisu hunda maadhaaree raggaxxee man si lolan yeroo si lolu wallaahi si dhugaa sin jedhaadha serious yeroo waa gootuufis akkasuma.
waan kiliirii waan dhugaa itti haasote wanti jiru jira wanti hin jirre hin jiru. Dhiirri akka kanaadha kan isheen ta'uu qabdu. Tole boo. Meeshaalee immoo dubartii jechuudha. Dubartii dhaggeeffadha. Isinitti himaa sanuma isuma dhugaa. Jaalala mana keessatti ibsaa fi akka bareedaatti. Mana keessatti. Garuu nama biratti. Ilaa Ustaad Ahmad asirratti yeroo tokko afaanitti siin qabu. Ani amma namni jaalalaa si gochisaa naan jedhanii miti. Nama tadhaa yeroo tokko. Nama tadha bakka itti na bochiftu qabdi. Irra baay'ee wanni na bochisan zulmii ilma namaa jecha namni ilma namaa kanaan na bochisa malee wallaahi jaalalaan nan bochisa. Anamma booniyyee bulookee bochisee ni beeka wallaahi summa wallaahi. Ni ol hin baafne malee. Wallaahi. Oqsim wallaahi. Ni dhageessanii miti yaa maa ishiis bitaa. Ina dubbiin keessa waan biraati. Viidiyoo kana garuu waraabaa jiru laa jedhu. Haa waraabanii waraabanii jechuun ani irra guddaa wallaahi hin jaalalti naan bochiftoon. Ani roorroo nama idduu jecha nama guddaadhaa kanaafi. Jechi ilma namaa naan je'amuu kanaati itti na bochisa malee wallaahi laziim ilmi namaa dhaatii miti wallaahi sama wallaahi. Arrajii maaseera jechuudha. Wallaahi. Oqsimu. Ani jechuun dhaggeeffadhu ammas. Mee dhaggeeffadhu amman. Nama jaalalti illee na bochiftee miti. Ani sagalee garuu dubartii takka sattaruunis gaariidha waan ta'eef garuu immoo ofillee namni ofillee baruunis gaariidha. Ofii dubartii jala fiiguu osoo hin taane ofis baruunis gaarii. Ofis beekuunis gaarii. Tanaa boochee tanaa iyyitee jettee gurra lamaan qabattee iyyitu. Hangana hin jaamte jechuu barbaadeeti. Garuu hin dubbadhu malee jalaan dubbadhu malee hundi isa waan ta'eef qalbii isaanii sana ofitti as hin deebisee malee. Hundaafuu ani irra guddaa zulmii namoonni na miidhanii kanaafaa yoo taate malee wallaahi jaalalti nan bocha. Ammas jechuudha. Qoy amma ustaadha asirratti. Yeroo laal barga yoo haqqillee himan gaariidha obsa yeroo takka dhugallee yoo himanis gaariidha dhugaa yoo himanis firummaan hin baddu. Waan baqa yoo dhiifne wayyeessi namni nama sagalee nama waraabama assalaam. Qoy ustaadha. Walii ganaa namni isin boo'u hin jiru titiiroo feetan. Ilaa dhaggeeffadhaagaa. Qoy Agaafi Kama boya ola yoo namni azaabaafis yoo boo'e jaalalaaf boo'a isinitti fakkaatani. Yoo namni miidhaafis boo'e jaalalaaf boo'e isinitti fakkaatani. Innaa jaalamtu waan Sibooda uummanni kun uummata maddaa. jaalala hin qoosin jaa jechuun waan akka boocisaaf jaalamtiidha. Jecha salaamadur na arsee dhiifama. Haruu dhiisaa gaa ofii jaalalummaa miti waan isin boocisan. No. Jechuun guyyaa. Kitaaba barreessan jenne jaalalaaf maal odeessaa artu siin? No, jechuun guyyaa xabiyaa ilma namaatu gara gaagara. Sun adda laataniin jaalala boo'uu fi tuun adda. Garuu isa rabbi si beeku ustaaz ganaa duuti rabbi wal qunnamtaati. Takkaa isiidhaaf jecha immaan buutee dhangalaaftee buutee bituu isii booniyyeef jecha isa rabbi si beeku. Boo'u miti barsan hin baanu. Boo'icha hunda kanan baana barreessi. Boo'icha hunda kanan. Mooditara naa kennee Booniyyatti irratti deebiftanii bara. Mamaroo mooditara kenneef. Mooditara naa kenna takka. Wallahi Ustaaz Hamza Hashimi torra dhufteetta ta'e buna mana keenyaa dhuddee hin beektoti. Wayyoo. Aboo nama jalaa baasuudhaaf sarara gadii kanatti tuqammoo katmul hisaabaata kajoo kanatti tuqammoo muudetara guutame hammeer. Qoy lakkoofsi tokko barreeffadha. Kunoo barreeffadheera. Siifin kenna jeetan ni guutamte. Wanni Seni jalaa baasa. Idaaraatu duyyuu fi waa aktaruu namoo.
Eesh naman galche de galche. Naman galchi jedhe galche ishee. Lakki amma siif kennuufiin naman jalaa baasu akkamitti eessan jalaa baafta jechuudha. No naman galchi jedhe galchi. Maa barnoota namaan ta'u. Seenaa oroo galatoom. Naman galche jedhe galcha abbaa. Miyuutiin godhadhaa duuba. An sirgiitii afaan arabiitiin hin fayyadamaa beektaa. Okay, Alex taayee galchi na galcha daara. Alexi galchime. Namumti Haala taayee natti hin galchin. No galchi galcha biibi no. Jedhiin akkas galchi natti gashiseedhe. Laala ashee amata. Yoo natti yaa'ee taasisa dhugaa rabbi haala taayee godhu yeroo gargari ishinaa asuma natti godhu. Laala Ahmad shee amata keessa dhugaa wallamna. Namumti gartee qarshii tokko isa uummanni gargaarsa qarshii tokko jalqaba galchee seenaa kana balleessee botaayeedha. birrii shaniif meeqa malee keessaan qabu viidiyoo isaarraa agarteetta kun akkas godhee agarsiise. Dhiisa akkas hin jedhiniiti. Qabaachuu danda'a. Jireenya Itoophiyaa maal beektan? No.